Ayyeena shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota OTS Elsay channel hundumti keessa nagaa keessanii ana nagaa kiyya waaqeenaa galatu kuna guyyaa irraa kanas wanta isin fayyadaa isin gargaara jedheetii yaade wanta bareedaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha. Egaan yeroo baay'ee gaaffii kana waan gaggaafattaniifan har'a kun deebiitti isiniif kennuudhaaf dhufee jira jechuudha. Har'aan kana kan inni waliin ilaallu sharafa biyya alaarraa biyya kam keessatti kan argamtan jechuudha. Biyya kam keessa teessanii sharafa biyya barbaadanii hojii wal bira qabdanii guyyaa har'aa qarshii meeqaanii doolaariin akka oolee akkasumas illee yuuroos ta'uu ni danda'a, riyaaliis ta'uu ni danda'a, qarshii Itoophiyaadhaanis ta'uu ni danda'a. Qarshii addunyaa kanarratti argaman hunda isaanii meeqaan akka isaan oolanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Salphumatti sa'a meeqa dura akka inni dabalee, sa'a meeqa booda akka inni qannasullee wanta hunda isaa ilaaluu ni dandeessu. Egaan informationii kana haala bareedaadhaan kan hojjetu applicationii baay'eetu hojjetamee jira. Play Store keessatti galeenaan isiniif ilaalee jiru. Garuu baay'ee isaa daawunloodii godhee ilaalee in hojjetu jechuudha. Sirriitti kan isiniif hojjetu isiniif argeetiin jira. Baay'ee tokko bareedaadha. Itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha jedhee kan inni yaadettamaneen isiniif qabadheetii dhufe jechuudha. Kunoo egaa inni bareedaa ta'e kunoo isa kanadha jechuudha. Isa agartan kanadha. World currency exchange rate kan jedhu kana isa kana buufattu jechuudha. Kunoo bifa kanaatiin jirti. Kana milkiteeffatanii buufadhaan isiniin jedha hordoftoota biyya. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Egaan salphumatti gara biyyaa bilbiltanii har'a qarshiin meeqatti geddaramaa jira, doolaariin meeqaan oole jettanii gad informationii fagoo barbaadurraa aappii xiqqoo kana bilbila keessan irraa qabaattanii nani salphaamatti yoo doolaarii gara biyyaatti guyyaa irraa ergitanii doolaariin meeqaan doolaariin tokko qarshii Itoophiyaatti meeqa akka ta'e salphumatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha appilikeeshinii kanarraa. Kanaaf baay'ee tokko isin fayyada jedheetii yaada. Appilikeeshinichi gaafa bantanii kunoo waa tokko waan isinitti cimu tokko hin qabu bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu. Isin wanti isin gootanii akka appilikeeshinii kana keessa seentaniini kunoo iddoo kanarratti biyya keessa jirtan filattu jechuudha. Fakkeenyaaf an Ameerikaan jira yoo ta'e akka fakkeenyaatti jechuudha. Kunoo alaabaa Ameerikaa filadheetiin jira. Yoon barbaade immoo kunoo alaabaa kanarra al tokkootiif cuqaase jechuudha. Kunoo biyyoota addunyaa kanarra jiran hunda isaaniiyyuu waan gannaa tarreessuu fi fakkeenyaaf waan ta'eef ammas timee Saawudii Riyaaliidhaanii qarshii Itoophiyaatti meeqa akka inni ta'e walumaan ilaallu. Kunoo biyya alaabaa Riyaaliidhaan kunoo jirti jechuudha. Maqaa Riyaalii jedhuuni kunoo Saawudii Riyaalii kan jedhu kana al tokkootiif nan cuqaasa. Amma gara kanaatti ergi inni dabarse meestii kunoo iddoo kanarratti immoo jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma agartanii alaabaa kan biraan naaf kaa'eera. Mee istii Itoophiyaa nan filadha. Itoophiyaa filachuuf kunoo garanarraa immoo alaabaa Itoophiyaa filattu jechuudha. Kunoo kanarraa al tokkootiif cuqaastu. Saniin booda kunoo as keessa gaa biyya barbaadan ergi filattanii gara biyya barbaadaniitti qarshicha geddartu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa alaabaa ishee wajjin ni beektu waan ta'eef Itoophiyaa mee al tokkootiif nan cuqaasa. Saniin booda wanta inni fidu walumaan ilaalla. Kunoo akkuma agartanii bifa kanaatiin jechuudha. Iddoo kanarratti qarshii Itoophiyaadhaan meeqa akka ta'inaaf fide iddoo kanarratti immoo riyaalii Saawudii Riyaaliidhaan jechuudha. Egaan kunoo akkuma agartanii salphumatti qarshii meeqaan akka Itoophiyaarraa geddaramaatti jiru guyyaarraa informationii haala bareedaaf haala salphaa ta'e kanaatiin ilaaluu fi daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo akkuma sirriitti isinitti hime iddoo kanarratti kan isin filattanii biyya keessa jirtaniif yookiin immoo kan biyya barbaadanii iddoo kanarratti ergi filattanii fakkeenyaaf biyyuma kana callume jedhee nan filadha. Saniin booda wanti isin gootanii iddoo kanarratti gara naara dhuftanii immoo biyya barbaadan filattu jechuudha. Biyya itti geddaruutii barbaadanii qarshii meeqaan akka oole jechuudha. Fakkeenyaaf qarshii doolaarii irraa gara biyya Keeniyaattis ta'u eessattis ta'u yoo inni ergee meeqa bu'aa meeqa immoo dhala kan jedhu ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota yeroo doolaariin gadi bu'uu fi ol ka'uu addanarraa beekuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa bifa kanaatiin informationii bareedaa isiniif kenneera jedheetii yaada hordoftoota biyya. Egaan kanneen waan akkasii barbaadan kunoo gaaffiin keessan isiniif deebi'ee jira waan ta'eef kunoo gajjallaa kanarratti immoo saayitii isaa ji'a isaa torban isaa fi waggaa isaa maal isaa wanta hunda isaa iddoo kanarraati ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hoursedha kun sa'aa dura jechuudha. Sa'aa dura amma akka dabalii qannasee wanta hunda isaa kunoo reetiidhaan isiniif kaa'ee jechuudha. Iddoo kanarratti baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Kunoo sa'aa ja'a dura yoo ta'e al tokko yeroo mastaawoqiyaan akka kanatti isinitti dhufu immoo kunoo X gubbaa kanarraa cuqaasuudhaan gara boodaa deebi'uu ni dandeessu. Egaan bifa kanaatiin hojjeta jechuudha. Kunoo gaa sa'a ja'aatti kan jedhu kana
bifa kanaatiin naaf fidee jira. Kunoo gaa iddoo kanarraa wanta hunda isaa information isaa dubbifachuu ni dandeessu isiniin jedha. Guyyaa irraa kana jechuudha kan isiniif qabadheetu dhufe waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Please osoo like hin godhin hin bayina. Amalli like gochuu isinitti baratamuun isiniin jedha hordoftoota xiyyaa. Sa'a muraasa booda immoo wanta bareedaa kan biraadha kan isiniif gadhiisu. Ammas immoo nagaan naaf tura. Isiniin jaalladhaa, isiniin kabaja. Ciao.